Maqaan kiyyaa Hirphaa Birruutii kan irraa dhufee Finfinnee irraa dhufe. Mee Waaqayyo isiniif maal isiniif godhe? Maalirraa isin fayyise? Maal dhugaa baatu? Waaqayyo micoonna jalaa baddeen torbee har'aa kana lafa kana dhufe. Tole. Lafa kana gaafa dhufu torbee sadii dirisii namni barbaadee dadhabe. Mucaa keessan moo? Mucoo kuyyee. Mucaan keessan daa'ima waggaa meeqaatii dhiira moo durbadha? Dubara waggaa 10. Dubara waggaa 10niiti. Calluma jettee manaa baatee baddee? Caal jetteetuma manaa baatee baddee namni qabee mana namaa galfatee. Tole. Gaafa kanaan imma barbaannaa namni imma barbaadaa inni jibbaannee imma barbaadaa inni jibbaannee Waaqayyo immoo kobaadhuma isaa barbaadee guyyaa torbee irraa dhufeetan gaafa 12. Mee ottuu gara lafa kanaa hin dhufiin daa'imni keessan baddee ammam turte? Torbee 3 turte. Torbee 3 turte. Torbee 3 kana barbaaddanii iyyafattanii achi jirti ishee dhaga'uu hin dandeenye? Namni nan gargaarinuu barbaada micoo kanaa namni nan gargaarinuu hin jiru namni baddaa gammoojjiidhaa barbaadee jibbaateetti waaqni immoo lafa kana gaafa torbee irraa lafa kana dhufee ergamaa geetuufaan jedhanii asumatti footoo ishii fidee dhufee dhaqisii ta'ee naan jedhanii ani gaafa guyyaa 12 micoo guyyaa ofuma ishiitii naa bilbilteet asan jira kootu na fuudhi jettee tan achi dhaqeetoo micoo ishee kana fudhadheetoo gale. Harka keessa walitti buusaa gooftaaf galata fidaa. Torbee 3 kana ollaan sin gargaaree firri sin gargaaree torbee 3 guutuu kana achi jirti ishee odeeffannoma wayii dhaga'uu dandeenye. Wamaayyuu hin dhageenye ollaan na wajjin hin barbaadin hin jiru firri kan wajjin na barbaadin hin jiru qabalee Foolis xaaban naan gargaaree nan barbaadin hin jiru Waaqayyo immoo kobaadhuma isaa qanii tokkotti micoo kana na argee Waaqayyoof galannaa ga'uun jedhe. Mee gargaaraa galateeffadhaa Waaqayyoon. Sababa isin lafa kaa dhuftanii galtan torbee har'a lafa kaa dhuftanii galtanii mucaan keessan ofiisha isinii bilbiltee achiin jira kottaa na fudhaa isiniin jette. Gaafa 12 san jira kottutii na fuudhii naan jette gaafa 12 torbee har'aa tan dhufee ishiin guyyaa 12 Azira kootuti na fuudhi jetteeni. Torbee har'aa dhuftanii 12 jechuun kamisa darbee jechuudha. Kamisa darbee ofumaa bilbiltee kottuu na fuudhi asin jiraa isiniin jette. Kottuu na fuudhi asan jiraa naan jette. Amma mucaan keessa isinii galtee mana jirtiire? Mana jirti amma galtee. Harka keessa walitti buusaa gooftaaf galata fidaa. Mee amma isin Waaqayyoo maal jetture torbee 3 ollaan isinii barbaadeera akka qaama seeraatti qaamni mootummaa waajjirri poolisii isin gargaareera ofii yaafattaniittu argachuu hin dandeenye. Yoona beeksayyuu nu barbaadaa beeksifataniittu hin dandeenye as dhuftanii mannaan isinii ta'eera isinii jennaanoo isinii galte maal jettu Waaqayyo? Waaqayyoof galannaa ga'uun jedhee sabni immoo kana argu immoo naa galateeffadhaa hin jedhan. Harka keessa walitti buusaa gooftaaf galata fidaa fi. Waggaa jaani dhibee asimiitiin dhibame. Isimmoo? Dhibee asimiitiin dhibame aduu masqala bariin dhufe as lafa kana. Mee otuu lafa kan dhufin dhibee asmii kanaaf manni yaalaa maal isiniin jedhe furmaata isaa? Manni yaalaa hin man deemaa mana narguu hin man deemaa mana narguu tabbaan bahu nyaadhu hin dhuguu tabbaan bahu hin man dhibamaa amma gaafa lafa kana dhufu macarrashaarra isaa maal naan jedhu hin dandeenyu waasii hin goonu hin qabnu dhibeen kun sirraa fayyuu hin dandeessu waasii hin goonu hin qabnu naan jedhu. Dhibee kanarraa fayyuu hin dandeessanii siin jedhama. Dhibee kanarraa fayyuu hin dandeessu naan jedhu ani maraxeetumaan deemaa mana hakimiin man maraxaa achiin deemaa umaa fayyuu hin dandeenye gaafa kana tiibiidhaan nan arge aduu masqalaataan tiibiidhaan asitti arge gaafan arguun kayeetoo hin turre kayeetoo dhufe gaafan dhufu uguman mana as qajeelu jechuudha kanan nama keessa taa'uu hin dandeenye kanan hiriyaa koo wajjin taa'ee haasa'uu hin dandeenye gaafuman as qajeelu. Dhibeen kun siruma isaa bakka narraa dhaqee hin argine. Harka keessa walitti buusaa gooftaaf galata fidaa fi. Mee isin jalqaba maal gochuu hin dandeessan dhibeen kun gaafa isinitti ka'u akkamsiin godha? Ani jechuus hin danda'u naukaa nama wajjin amma kana dubbachuu hin danda'u lafa akkanatti jechuu hin danda'u naukaa yoon ijjadhe naukaa yoon taa'e naukaa nama keessa taa'uu hin danda'u gaafumaan as qajeelee gaafumaan mana kooti ba'ee ani lafa kanatti as qajeelu dhibee sun bakka narraa bu'eessi nagarree. Erga guyyaa gaafa sanitti ani bilisaa fayyaa kiyyan jedha nan hojjedha hojjaa humnaa hojjaa kaaban hojjedha yoo ergasii. Amma ergasii nagaa keessan bilisa. Nagaa kiyya ergasii bilisaan. Harka keessa walitti buusaa gooftaaf galata fidaa.